jirtu nagaa keessanii Fasikaadha kuni har'ammoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Har'ammoo rifeensa keenya kana rifeensa koo kana akkamittiin bareechifadhee salphaatti akkamittiin utuu abidda ittiin bu'een rifeensa keenya bareechifachuu dandeenya isa jedhu fidee dhufee itti mul'atanti kanaanin xaqalalee deeqaa 30 qofaa kaksii jala taa'ee sagalee koo dhifamanaa kudhaa utaaluun naqamee jira. So namoota mataa keessanitti abidda buusuu hin barbaanne friizii yeroo hundumaa gochuus hin barbaanne al tokko istaayilii of qayyaruunis gaariidha. So kana namooti itti fayyadamuu barbaadan yoo isin fayyadee jedheen anis yeroo jalqabaaf yaalee garuu bareedaaf waan salphaadha. So gara viidiyoo.
guys, deebi'ee dhufeera. Isti baay'ee dursine kan sitti mi'uutaalloon dhaqabeera sagaleen kumaanii jedhina. So kaaksii jalan ture deeqaa 35 akkasin ture baay'ee turuu hin dandeenye. Istiin laallagaa rizaaltii isaa. Yoo baay'ee turuutu gaariidha gaasti tarri fuulduraa kun gaariidha akka
I think akkuma argitanii hira. I hope injaalattu jedhee yaada. Keessumaa namooti mataan keenya akka abiddi hin gubne baay'ee abidditti bu'ee hin gubne barbaannu kaaksiidhaan akka nu qoru salphaatti kaaksii galuudhaaf mala gaarii jedhee yaada kuni. Argitaniitu yoo ta'e immoo baay'ee salphaadha akkatti xaqalalatanii so isin fayyada jedhee yaada. Ani jaalladheera. Kanaan torban tokko faanan taa'ee yaada. So isinis itti fayyadama. Yeroo gaariif torban gaarii qabaadha. Waan ammaatti yeroo keessan fudhattanii viidiyoo koo ilaalaa jirtaniif immoo baay'ee galatooma. Yoo jaallattan like, share, subscribe gochuun irraanfatinaa. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.